musliima turte? Ishi. Kuma lamaaf kudha sadi ji'a tokko faarratti kana goo. Waa. Baay'een gooftaa mormaan. Musliima turte duraan? See kana caalaa maaltu namatti suuraan galeessifatte? Mormoo bakka jara kana tun ajjeesee badee jira baay'een aaraa baay'ee jibba waan kuma beekteedha min aaraa. Ishi. Njaan gooftaan garuu jabaa dhakkisee na fide. Gooftaan jabaa dhakkisee fide. Ishi. Garuu baay'ee bakka qorumsin irra baay'ate goora gooftaa dhufe anis akkuma mucaan koo buleettiin koo jettu dandee godha. Gaafa abbaan manaa koo mana bakka ilmaan jira jedhan badeen deema halkan. Deemeetuma qooda jedhu maabarris natti cufamoo kadhadheen galaa jaarseen galaa kara gooftaatiin dhufe bakka baay'ee katanaa natti baay'ate ani immoo jaalala waa'ee naaf dubbataa tunni natti dubbatin hin bahu garaa bal'adhee dhufee sammuu koo bakka akkuma itti dhufettis natti fudhateera gooftaan koo na jaallate achi hedduu inni dhufeen booddee bakka idduma tuun jiru taawwatuma nan cubbaa kana anaa qaqqabuduma barataa dhaqee seexanni immoo maraatti anaa torbee irraa cubbamaa jedhu abbaa manaa koo rukutan poolisiidha. Dhiiseen deemee cubbichi sin hafee manni koo hin diigame baay'ee waa baay'ee seexanni natti dhabatte. Hin taane anis garuu nan morme. Achiin baay'ee akkaariidha musliima maatiin koo. Maatii biratti akkuma manaa koo fudhadhee galee kan lafa birrii 8 saafree deemu. Cherchii barbaacha guyyaa guddaa. Namacheessa ana bakka akka tokko na godhaa gaafa cherchii dhannatti ilam yoo waa'ee nuti dubbattan ta'an mana keessanii gadhiisan jedhaan. Dandeema bakka natti dubbatinaan jedhaan irraa argeen dhugaadha baay'ee sammuu koo mataa koo kana keessa akka waan barbarree natti naqe na gubaan ittiin kana gooftaa dhufee wattarii natti ibsa. Eessatti fudhatte gooftaa? Sarbootti fudhadhe. Achi nyaataa? Sarboon jiraadhe ture manna gubannaan kara kanatti naa jijjiirame. Achiin kara gooftaa ittiin dhufee baqaan sammuun koo nagaadha wanti biyya lafaa badus keessoo koo gammachuu qaba abdiin qabaan. Natti dubbata abbaan koo kan kee kanaa miti ilmoo koo gada tokko jedhee jammara nan jedhe. Akkuma jedhu natti dubbata ani nafu abbaan manaa koo ortodoksiidha innis na morm deeminis naan hin jedhu na ilaala garuu sun jedheetuma na ilaala namas na waammata adaraa kottaa silkii barbaadee kan kottaa adaraa mana koo kanatti kadhannaan jedhaan maa kadhatamas hin jedhu garuu ofiif hin dhufu. Otuman jedhu torbee har'aa immoo seexanniin deemtu cherchii manaan jetti waldaa kana dhufuu nanawwaa essa jenana waan dhufuun nanawwan torbee har'aa immoo nanawwan deema malee waldaa sana gaafa jee guyyaa qidaamina dhukkubee guyyaa nagaadhoon halkan na dhukkube halkan hedduu dana kutaa mataa na dhukkubaa ilkaan lafaa ka'eetuma qumbii tokko jiru guyyaa nagaadhoolee nadhii ta'ee daa'imni duraa dhukkubsataa lafa kanan dhufee nanuma lakkii banaati miidheetettaa hin deemnaan isuma dhaqeen fayyan jedhee Waaqayyo garuu gandaa na fayyise. Dhaggeeffataa barkee walitti buusaa. Ootuma kadhannaan jiru abbaa namatti fayyite footuma jedhe nan fayyee daa'imuma an fayyeera daa'ima kooti kadhatamu jedheef daa'imni nan fayyeedha amantiidhuma nan asirratti achiin daa'ima kanaaf kadhatamee sirna dubbannee gaddii mana kee galu naan jettan. Torba narraati. Jennaan amiin jedheen daa'ima koo daa'ima kadhatanii anaan gaddii mana kee galu naan jettan. Shi jedheen galee daa'ima kana guddaa nan oolee sanyoo nan oolee guyyaa maal isa guddaa kana qabadhee mana barumsaa deema jedheen ka'een. Kuma kanatti qabeen jiru mootii tokko kan oolee dhufa. Eessuma akka fudhatee mucaa koo fudhatee na xaaxaree bahan hin beeku. Mootorratti bu'ee moo? Mootorri fudhatee tuma harkifatee deeme daa'ima kan argan jiraatu taas keessa waldaa kana keessa. Mucaasa kamii? Mucaasa kana kun asirra jiran immoo. Waaw miidhagina. Waaqayyo Iyyasuus keessa deemnaan daa'imni koo du'aan jedhe asbaatti gubbaa dhaabadde yaala. Allatee mucaa kana nan argadha jedhee na sabne garuu mucaan koo maan taanee fayyaa Waaqayyo butee naa baase. Mootorri dheeraa keenya fuudhee deema. Dhakkeetuma deeme daa'ima kana. Daa'imni moo maal hin taane? Homaan taane kunoo. Madoomnes. Namni immoo du'ee mucaan kee jedhee natti lakkee Iyyasuus butee naa baaseera. Daa'ima sana namoota baay'eetti nan darbadhee qaalitti tokko akka aannan kufee daa'ima nan darbadhee inni nafee
Gooftaan galannee ta'u silaa lubbuu sadii bahaa ture hin baane gooftaan gidduu galeera. Sanbata kan Waaqayyo gaddi mana kee galue. Sanbata kanarratti gaddi mana kee galue kan ijaaruu kana naa kadhattanii. Yoon kun boqa ta'e. Maaskalloo. Taati ilaala sanbata gadda mana irraa dheera Waaqayyo. Inni facaasaa ta'e garuu naamunaan. Isa Waaqayyo siin jedhe cabsee inni seexanni jedhe hin galu kana ture. Namni nama harka isaa mirgaa ulfulee ameena ture. Isa Waaqayyo siin jedhe qaxxaamuree inni seexanni jedhe hin galu hin argatu karaa. Harka keessa mirgaa ulfuudha Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Ayyee jaamii gadhaadha. Namni bara mi'aamee iyyuu achitti hafu mootoo dheegaara amma kan fudhatee jiru. Seekana qofaan irraa bocoree nafee bakka hinoma lafee isaan argadha jedhee. Lafee daa'ima kootii jedhan argadha jennaachuun dhaabbatee iyyatuun beekta deeman daa'imni koo biran jedhe. Namoonni mul'eessan. Beekaman Yesuus daa'imni koo eessa deemnaan eessa deemnaan daa'imni koo bira jedhe boru. Kan kibbee naa baatee. Thank you.